taaksii qabatanii ganda keessa naannoo jiran. Gandaan keessa. Ganduma keenya keessaa fi kana. Anuu ganda keenya mataa gubbaan jira bakka maamool bakka baasarraatti bu'an. Maal anaa ijoollee mataa isaarraa fuudhee deemu jiru. Ani isaanuu naa garre isaanumaan na harkee lallabee na yaame najjaash. Bakka damichi argam bakka dam. Suuqa Zaaraa kana keessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota kabajamtoota keenya akkam nagee qabdanii jirtanii baga jiraattan. Nutis jirra alhamdulillah kunoo as geenyee bakkuma jirtanii salaamtaan xiyyeetoonni irraa buqtee simbira haadha qabdu jecha. Arraan tana Fatiyaan maal qabattee dhufte jettan arraan tana dubbii ajaa'ibaa takkaan qabadhee dhufe dubbiin san na rifachiisteesi na arsteesi kanumaan xiqqoo waa'ee san irratti haasa'uu as bahe maali yoo jettan arraan tana anaa ijoollee tiyya madrasaa irraa fidaajee deemtu karaa irratti ummata najjaash fi amaqqaayitu arkee jechuu kiyya. Akkamitti agartee jechuu keessan olamoo arraan tana ijoollee fidaajee yeroo xiqqoo fagoo daamanni keenya madrasaa irraa ijoolleen hedduu miilaan deemte anaatu geessee fidaa. Yeroo ijoollee madrasaa irraa baatu yeroo sa'a 6 ijoolleen fidaajee anaa deemu jirtu ijoollee tiyya fuudhee deemu jiru. Sagaleen dhagee sagalee yeroo gaggaragara ilaalu amaqqaayi fi najjaashi taaksiin deemu jiran. Taaksiin deemu jiran ani niu na agarre isaaniin na arke na lallabee na yaame achi keessa najjaashitu Fatiyaa jee na yaame. Ati saadabattee ta'uu baannaan akka balloo gooneessanii si goonaa naan jee. Yeroo gaggaragaru isaan taaksiin deemu jiran. Akkasii dubbisanitu hedduu na ajaa'ibsise. Arraan tana ja'anitti garuu madrasaa ijoolleen itti qaraan hin beekan isaan. Naannoo san nasiiba dabran malee hin beekan madrasaa ijoollee tiyya. Isaan akkamitti akkanatti onnee godhatanii guyyaadhaan deddeemanii waan balleessanis ni beekan. Ammoo na yaamee najjaassan waan naan jee yoo adabattee taa'uu baannaan waan haasa'u itti qillee ol baatee qilleensarra waan haasa'u jirtu kana dhaabii balloos akkasii taa'ee jennee dadhabneeti fuudhee atis hin fudhamin naan jee. Anis akka balloo godhansanii yaadadde waan ijoollee sila lallabeellee hedduu zahmaadha bakkattoonni arabaat warra biyyaatti magaalaa keessa jiraa suuqa keessa. Suuqa keessa dabareetu madrasaa dhaqa. Waan injoo wallaalee useetumaan deebi'ee kara mana yaa rabbi na baas jechaatiin kara mana kiyya dhufe. Maaliif akka balloo godhansanii agartan jettan hordoftaaf daawwattoota kiyya lubbuuf hin dheessaa uummata kana. Waan isaan godhanii deemanii hin beekan. Dafeetumaan kara mana kiyya galee jechuudha baasa qabadheetumaan kara manaa galee amma uummanni sun akkanatti deddeemuu jiran. Balloo bakkee kaa'anii deddeemuu jiran. Naannoo san maal godhanii numaa warra taaksii qabataniiti akkanatti deddeemuu jiranii. Balloo bakkee kaa'anii numaa deddeemuu jiran waan godhan balloo akka godhan wallaalanii. Nuti bakkee biraa isaan barbaadu jirra. Isaan immoo taaksiidhaan bashannanee jiranii. Niu barqaanyi malee na yaamee xaaqaadhaan xaaqaa banateetuma na yaamee maskootii banatee maskootii makiinaa banateetuma adabatee teessamuun teessootis akka balloo gooneessan sin godhin naan jee Najjaash. Nuti bakkee biraa barbaadu jiran isaan baarfaan kara biraa isaan barbaadu jiran. Isaan immoo naannoo keenya shirshir jechuu jiran. Madrasaan kan ijoollee tiyya mana kiyya xiqquma miilaan deeman. Daqiiqaa 20 kana miilaan deeman. Naannoo san shirshir jechuu jiran. Akkasii hordoftoota kiyya bahar kara biraa isaan barbaadu jiran. Isaan immoo ganduma keenya keessa naannoo jiran. Kanumaan na dhibe hordoftoota kiyya. Uummanni kun qaanyii malee akkam ta'uuf bahar balloo barbaada kutee ni beekan. Sanumaaf ganda kana keessa naannoo jiran. Waan barbaadu deeman hin beekne. Sanumaafuu baharii bilbileetiin dafii dhaqqa biyyatiin itti himare. Isaan as jiranii uummanni immoo kara biraa isaan barbaadu jiran. Bahaariitti bilbilaan hordoftoota kiyya. Dubbiin bar dubbii ajaa'ibaati. Garoo isiniif naaftu Najjaash amaqqaa isiniif naaftu isin. Har'a balloo hiitanii akkana bashannanu jirta walumaa bakkee keessanii ganaa mul'isne asi. Namni qabbana kana ala bulu jira. Balloo barbaannaa jaanii isaan immoo bakkee kaa'anii bashannana jiran. Bahar? Eessa jirtu? Eessa jirta? Yaa aboo isin bakkee biraa barbaadu jirtan Najjaashii fi amaqqaan kiroo taaksii qabatanii ganda keessa naannoo jiran. Ganduma keenya keessaa fi kana. Maal anaa ijoollee madrasaa irraa fuudhee deemu jiru ani isaanuu na agarre isaanumaan na arkee lallabee na yaame Najjaash. Suuqa Zaaraa kana keessa.
Zara yeroo ijoollee madrasaa fidajee deemu jiru naannuma isaa walitti dhufne. Karaa madrasaa bira moo eenyu bal'oo wajji jira? Bal'oon harki ani taaksii bare kana bira kuttee lallabaa Najaashitu wanti na godhe malee ani isaanuu na agarreera. Lallabaa Najaash lallabee fatii haa dabaddu taa yoo ati taa'uu baatte akka bal'oo godhiisan agartee minaan jee. Najaashitu lallabee bara ani na agarree xaaqaa wanti baneeti xaaqaa makiinaa baneeti fatii haa dabaddu taa waan haasoitu kana dhaabi akka bal'oo godhiisan agartee minaan jee akkasii godhi yoo barbaadde akkasii godhaatis. Hadi awalin sinja amman tana moo turan moo amma? Waa ani madrasaa irraa dhufee baantoon baasne bara. Amman ol seene. Tamam harama amol kanan jira amman dura bu'a. Karaa farzaa sana agartee saafiyaa karaa farzaa suuqa keessa. Miilaan deemanii? Taaksiin deeman miilaan maal deeman taaksiin deemu jiranii. Awwa makiinaa yoo deeman kutuun dhaban gaazubana duratti achuma dhaabbattee irratti hin dawwaltu. Maattiin iyyiin haraban qabsiiftu. Ani telefoonas manatti dhiisee gabbee baar. Harama maaliin qabse suuqa keessa eenyu na dhagee hangasuma jaanii bara makiinaa qilleensarra oofanii deemaniin jechuma hangas naan jee Najaash. Karan gamas deemu jira moo karaa shumeellaa gamana deemu? Karaa shumeellaa deemu jiran. Karaa shumeellaati? Bilbila manatti irraanfadde isaa ijoolleen fidaajeesan baraanii manaa gabbee ni uyyaanne isaan hin harkaa jee isaanumaan neeyame malee anuu na agarre isaan. Jechumaan gana naan jee makiinaa kaafatanii fiiganii kutan makiinaa bararsanii. Akkana na godha. Kaniin akkana biraa barbaadu jiru ganduma keenya kana kaisamoo? Yaabo uummanni fiilmii taphachuu jiran laal. Tamaa masumaan karaa shumeellaa garagala. Kophaan deemin. Karaa shumeellaa deemu jiran jettee mee karaan baabii? Laa karma shumeellaati bara gaddeemu jirana. Gaddeemu jiran kan karaa shumeellaa. Karaa shumeellaa jireema katti jalaatiin nuqatii gubbaa kana. Ka gubbaa sanii. Katti zaaraawii saniifi? Tama masumaan karaa shumeellaa dura banaa jetti. Way Najaash barnaan dhaalatee kutee bara yoo adabaan hin teenye waa takka ol ba'ee qilleensa irraa haasee hatuu akka bal'oo godheessan si godha naan jee. Awooti ni jitu waraabaan qabsiiftu hin jiru. Bahaar anaa bar gargara isaan laalee makiinaa hankas akka kaasanii qilleensa irra ofaa kutanisa. Tama mammaan asiin dura baati ayyee. Yallaame ayyee ni feegi. Akkasii hordoftaaf daawwattoota kiyya. Uummanni ni hubar baasanii jiran. Numoo zaayira guyyaa taaksiidhaan naannawanii ani karaa isaan deemanis hin beekan. Karaa irratti olii dhufne ni hunaa gara eegana bira kutanii na yaame malee Najaash na agarree waani. Rabbiin waan na sattaree garuu jecha isaan jedhan akka bal'oo godhansan yaadadde ogguma san. Dhaabbadee isaanii gargaree dhaabbadee eega ani karaa mana kayyaan fiige. Maaliif waan isaan deematanii allaala rakkumaa beeka. Najaash jecha akkas naan jeessanu daranuu shakkee keessa fiddeewu. Yoo adabatee taa'aa baatee akka bal'oo godheessan daran si goona naan jee. Maal jeetiin dubbadhare useetiin ilmaan kiyya fudhadheetiin karaa mana kiyyaa fiigaa deeme eessaa achi dhaabbadeen iyya. Magaalaa keessa suuqa nama hedduu suuqa keessa jira. San keessa yoo godhaniin beekaa re'an. Akkasii hordoftaaf daawwattoota kiyya garuu bal'oo bakkee kaayaniiti eenyu jira taaksii keessa sinaa agarrean xiqqoo na biraa fagaatanii jiran. Isaan har'aatti na bal'oo akkas godhanii bal'oo bakkee kaayanii bal'oo bari mul'isne ajjeesanis jiraatus bal'oo eenyu beeka. Namni akkasitti isaan jala akka nama isaan jala akkasuma deema bal'oon yoo fedhan ajjeesanii dho'isu mala. Maan baasiirree bal'oon jiraatu maas hin baasiin maan bal'oon hin gorsiisin. Akkasii inshaallah garuu rabbiin kan hiriyaa godhu daawwattotaaf hordoftoota kiyya heddummeessanii jiranii ani amma karuma sanuu akkamiin dhufanii naannoo san nasiima deemu jiran garuu madrasaa kiyya hin beekan madrasaa ijoolleen tii barattu hin beekan nasiima deemu jiran karumaa waliin nufitti akkanatti naaftu garuu inshaallah biznillah akkanatti naaftu Najaash amaqqaa akkanatti naaftu Najaash numaa bar ol bahee xaaqaadhaan mataa baaseetu mana dhaalateewu yoo asis taa'u baate maal jeetu maxarraq jee. Akka bal'oo gooneessan daran goona. Akka bal'oo akkasii dhamaastan san gaa'ee akkas godhuu ni dandeessanii ugaa san ni dandeessan. Inshaallah garuu guyyaa takka numa qabamtan isinillee akkanatti isin naaftu. Humnaan hin qabne bal'oos akkatti qabdan agarree jira. Amma waa uummata akkasiin gaafachuu jira. Bal'oon lubbuun jiraatu nu garsiisa. Qalbii sana nu wayyeessa. Lubbuun yoo jiraate nu garsiisa. Akkasii hordoftoota daawwattoota kiyya waan hin jiru beeku anaa madrasaa dhufanii huccuu hin baasne naasuudhaaniin ol bahee hangana baharitti himaa jeeti
du'aa godhaa rabbiin walaafaa naa fidu. Isaan karaa biraa bobba namu Diinee Bahaarii Mahammadi Kadiri namu karaa jira. Isaan immoo suuqa keessa taaksiin deemu jiran. Inshallah rabbi walaafaan isin haa fidu. Waan hin jiru qabu. Hanga viidiyoo biraatti walitti dhufnu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.